Dinagdeellee yaadallee wal mari'achiifnee walii yaadnee barumsa isaan barsiisan kana barannee barsiisu qayyabatuu qaba. Yoo barreeffatu fi yeroo amne waraabadha sagalee isaanii yeroo biraatti foo taa'ati yeroo boqonnaa qabdan barreeffadha kitaaba irratti ilmoota santu bara. Seenaa namni isaan nu barsiisan kun gootota keenyatu ka du'e boolloo ka'eetiin nu barreesse uffata isaanii irratti barraa'e samirra barraa'e. Yoo warri magaalaa kun itti ka'u yoo baadiyaan kun midhaan magaalaa kanatti fidii warri magaalaa kun balaa itti kaasa isa xiqqaana waan ta'eef bakka hundatti as hin jirru jechuudha. Laallemi Israa'el hiriira baa osoo jedhani tokkoffaa Oromootu baabar. Mootummaan Israa'el dhaabamuun mootummaa maalii dhaabamuun hin balaaleffan. Mootummaa Israa'el ka uummata keenya jiraachisaa ture beek hin jetti bari shakkina. Wallahi hin jetti torbaan irraa Oromoon alaabaa milikiin baatee eega. Soofumar har'a wallaggi gubachuun arsiirrallee kutaa Oromiyaa yoo akkanatti waliin ga'uu baate haala kanaa yoo uummanni Oromoo jaallisee amma haala amma deemaa jiru kun kutaa Oromiyaa guutuu akkanatti wal ga'uu baate maal jetteera. Filannoon kun nurratti geggeeffama nafxanyootaan waliin. Akkamitti nafxanyootaan namicha nafxanyaa mililikiin nurratti faarsuu akkamitti jaalatee abbichuu kiyya jedhee uummanni Oromoon Oromoodha ka ofiin jedhu akkamitti galee ciisuu qaba. Maaliif birmatuu didi? Maaliif ka'aniitiin uummata Oromoo kana ka dhumataa jiru ka Walloo keessatti gubataa jira ka dhumate ka du'e ka gubataa jiru ka daa'imman dhumataa jirtu kana akkamitti cadhisaniiti nu Oromoodha jedhanii galanii taa'uun isaanii baay'ee natti dhaga'ama. Uummanni biyya jiru jechuudha. Lubbuun inuma baati. Akkuma jedhamu namni sulula qabsoo hin beekneef eenyummaa siyaasaaf taligaa dhugaa saba kanaa hin beekne gabroonfatamaa akkuma jedhame galtuun yoom takka seenaan walitti galtee seenaa sabaatiif waan gaarii hojjettiinis gaaffii uummata Oromooti. Garagalee obboleessummaan kiyyaan ajjeesaa jira. Ani achi garagalee obboleessa ajjeesaara. Ilma qabeenyaaf jecha abbaa ofii ajjeese beekna uummata kana beektaa naannuma keenyatti ta'e qabeenyumaaf jecha abbaa ofii ajjeese. Meelaal haga isaan duniyaatti amana. Haga isaan immoo ana jiraata malee ati hin jiraatin jedhan. Oromoo yaaduuf saba akkanaa kanatu jira. Sabni kun waan akkanaa keessa ture. Lammata akkamitti Oromoon tun ijaaramtee as geetti maaf ijaaramni kun maal barbaachisa maaliin ijaaramna akkamiin ijaaramna yoo jenne fakkeenyaaf qabsoo Jawaar maaltu kuffise qabsooma Jawaar tana maaltu narkaa kuffise beektaa? Jawaar kaleessa gisee akkasitti uummata ijaaree akkasitti deemuun san uf jalatti nama qabatee yoo ani du'e situ bakka kana qabata jedhee yoo ani hafe situ bakka kana qabata jedhee biyyaa fi alatti illee namni isaa wajji deemee isa jalaa waa qabatee isa jalaa waa barate hin jiru. Isaan kun jalqaba jaarraa 17ffaa jechuun seensa jaarraa 16ffaa yookiin xumura jaarraa 16ffaa kaasanii Habashaan seenuudhaan damee amantii kiristaanaa kaatoolikii babal'isuuf turan. Yaa ta'uuti malee maal godhan? Habashootaaf jaalalaa fi mararfatoo guddaa waan qabaniif Poorchugaalonni hubadha gara itti lolli fanjiin guddoon isaan akka awwaalamtee mallee. Kana malees jechuudha namichi Poorchugaal Maanu'eel D. Almeeda jedhamu yeroo seenaa Oromoo barreesse baahiree irraa fudhatee ija jibbiinsaan Oromoo barreesse. Ani waa'ee Jawaarii keessa gisee baay'ee beektanii miira addaa keessa seenaa waan ta'eef baay'ee na dhagama. Wallaggaa fi Wallootti ka jettaniif nu hundinuu shaneedha bara. Oromoon isa wanti ilaaluu qabu shanee ajjeesanii nuna ajjeesanii ka jedhan kan ilmaan keenya mana fudhanii ajjeesaa jiran mana keessa xayyib shanee santuu jiraare saneen bosona haa jiraatu mee haa jedhani shan isaan bulchiin rabbi jechuudha. Ga'uu jechuudha miseensi baaboo tokko jechuun hunduu tokko waan ta'eef. Dhugaadha. Akkasumas immoo Oromoo kana keessatti ani akka kiyyatti waan naquunname ture akkasumas waan namni sana naquunname waan ani yaada deebii itti laanne qabaayyuuti kan yaada kennuu barbaade. Dhugaadha. Innis maali jennaan warra kaayyootti amanu warra kaayyootti ciccedha malee warra nagaaf ganda bakkaa fi sanyiidhaan wal qooduu miti. Ilmaan Oromoo Booranaa bareentu ta'uufitti kan amanu jechaadha. Akkasumas qabsoon Oromoo immoo kan inni itti gahee fi kan inni itti yoona kana eegee waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qofa ta'uu exactly. Kanaatiif sirriidha. Warroonni kan argamtan kan Oromoo ani fakkeenyaaf ilma machaa yoo ta'e ati ilma hin taane saba Oromooti. Kuni saba gabroonfataa bilisiginnaa wanni jedhamu kuni
ummata sanyii nu balleessuu deemu kana teennee laaluu hin qabnu akka Oromootti akka kootittis ani ka itti amanu qawwee qofa akka mataa kootti kan nama biraan beeku an ka itti amanu kilaash malee biyyattii Afrikaa keessa diimokiraasii maaltu jira biyya bulguudha. Itoophiyaan Jawaar Mahaammadiif hin taane eenyuudha taati jedhee yaaduu qaba dhaloonni lafaa dhufu hundi. Ittaan suuraan gaafii tiyata lammataati dhibbaan dhibbatti uummanni Oromoodhaa lafaa ka'ee waraana adda bilisummaa Oromoo kan diinni shanee jedhuun nullee shaneedha waliin jedhee. Imaanaa abaluttiin kan nadhee jee imaanaa abalu kan natee abalu wajjiniin amma hordofnu abalutti Jawaar Mahaammad imaanaa kan isaatu ganee jennee ilmaan Oromoo kan qaqqabannu hin jiru. Ayam Oromoo faristi yeroo jee Aljaziiraadhaaf yaada kan san diinni hedduun yeroo san keessatti mucummaan arra Oromoo ayam Oromoo faristi jee dubbatu kun eessaa dhufee kajettu addunyaan guutuun ni shororkeetti. Ofii hunda gatee Oromoo kanaaf jedheeti biyyatti galee harka diinaa bu'e. Dabalataan immootu Jawaari ummanni ammallee cadhisee ilaalaa jira. Ammallee ka'ee ummanni inni rafaa jira. Ka'eetiin Jawaari mana hidhaatii baasuu yaalaan jiru namni kamiyyuu. Cadhiseetuma jiru ofii jiraataa jira. Maaliif? Namni kun maal ummata godhe? Maal balleessaan isaa ka mana hidhaa keessatti isa jaalatanii? Maal balleessi? Nuu bilisoomsuuf yaale malee. Ummanni Oromoo biyyayyuu hin jira natti fakkaatu. Maaliif osoo jiraate Oromoon Jawaariif Baqqalaa mana hidhaa keessatti hin jaalatan. Oromoon biyya jiru ammallee ka'ee biyyaaf alattillee ka'ee hayyoota kana mana hidhaatii baasuu qaba. Sirna nafxanyaa kanarratti filannoo irratti ta'amma. Warra argatan malee warri magaalaa waa qabaatee wanni qotu hin jiru. Warri isaanitti kalaa warri magaalaa kun hin barsiifata hin nagadata jiruun isaa gaariidha. Isin bira jireeyyaaniin. Kabaadiyaa mootu afaaniin kenne isin bishaan isinii baafne ifaa isinii galchina. Galiin akka barbaadanitti waraana yoo barbaadan dhimma baadiyyaattu waraana ta'a. Mallaqa yoo barbaadan dhimma baadiyyaa irraa argatan. Yoo warri magaalaa kun itti ka'u yoo baadiyyaan kun midhaan magaalaa kanatti hin fidin warri magaalaa kun balaa itti kaasa isatti taana waan ta'eef. Bakka hundatti baadiyyaan jiddu galeessa godhatanii kan itti aanu ammoo shaamiziin warra magaalaati warra siyaasa waliin diriirfatan warra barate kana ofitti qabanii qotee bulaa amata isaa burqa. Oromiyaa keessatti seenaan Oromoo beekamtuun warri seenaa isaan dagatiin warri maayimaaqsaan waan dur dabree fi tan dhufu jiraatillee namaaf himu hibboodhaan waa walii himu jechuu baadiyyaa keessa argama malee warri magaalaa keessa jiru waa takka irraan beekuu jechuu. Kanaafuu nafxanyoonni wanni jiddugala godhataniif ummata baadiyyaadhaa beekumsa gayaa aadaa fi seenaa ummata baadiyyaa jiru kun waan qabuufi jiddugala godhatan. Talamadaa. Alli nu qabnu tokkochiisuma waan ta'eef falmannee hayyuu kenna mana hidhaatii baafachuun qaba. Ka darbeera. Waraabessa darbee sareen duttee jirti Oromoon. Kanaafuu amma waan darbisan dhiifne dafnee dammaquu qabna. Dammadhee hayyuu kenna baafachuun qabnan jedha. Inni biraa immoo Jawaar galata guddaan biraa qaba. Jawaar nu bichaami Oromoo bichaamiti Itoophiyaa madullatti sanuyyuu jechaadha. Galata irraa qaba jechuudha osoo beekanii. Maaliif Itoophiyaan akka Itoophiyaa jedhamtu kan godhe isa jechuudha. Kaleessa yeroo tarsiimoo baasee akkasitti qeerroof qarree hoogganaa ture akka Itoophiyaan sun hin jinne akka hadha diinagdeedhaan kuftee waa hundaan lafa dhoofte kana uduu hin godhine wayyaanee biyyarraa baasee biyya isiitti galche jechuudha. Har'a yoo laaltan diinagdeen bakka kaleessan hin jiru kufee jira uummanni waan hin taane keessa kufanii jiran jechuudha. Jiruun itti qaalofan. Oromummaan isaan haasaantunuyyuu hin jiru. Oromummaa miti hatta Itoophiyaan isaan odeessantu hin jiru. Itoophiyummaan dullatti kaleessa alaabaa nafxanyaa nuti rabbi hin duunu jedhee namichi itti hin eenyu godhaa dammaa fi dhadhaa uummata keenya baachisaa ture suni ifamaan seenaa arge malee hin argine isa. Dammaaf dhadhaa uummata keenya baachisaa ture suni Itoophiyummaa saniyyuu namni Itoophiyaa godhe Jawaar Mahaammad. Abba jaalate abba jibbe. Oromoo
yoo Oromoo taanee Oromiyaa ijaarannee Itoophiyaa kanallee yoo akka sabaaf sablammii isaan jedhan sanittuu hin mul'ata hayyuu kana mana hidhaati baafadha. Galanni isaa maal isin balleessa Jawaar Mahaammad kanarra mana hidhaatti callisanii zim jettanii galtanii raftan. Kalee Walloon gubachuun har'a Wallaggi gubachuun Arsiirrallee kutaa Oromiyaa yoo akkanatti waliin ga'uu baate haala kanaa yoo uummanni Oromoo callisee amma haala amma deemaa jiru kunoo kutaa Oromiyaa guutuu akkanatti wal ga'uu baate maal jetteera.